Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS odeeffannoo yeroo kanaaf qabanne kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoon irra ilaallu loltoonni Kooriyaa Kaabaa yeroo jalqabaatiif lola Raashiyaa fi Yuukireen keessatti hirmaachuudhaaf erga garas fe'amanii booda yeroo jalqabaatiif guyyaa kaleessaa haleellaan irratti raawwatamuudha kan ibsamaa jiru. Odeeffannoo kana bal'inaan kan isin geenyu ta'a. Haga dhumaatti miidiyaa keenya like, subscribe gochuun nu waliin turan affeerraa keenya. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa yeroo jalqabaaf loltoota Yuukireen waliin walitti bu'uu isaanii qondaaltonni olaanoo Yuukireen ifa godhaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Yuukireen Rustam Umerov gaafiif deebii miidiyaa Kooriyaa Kibbaa KBS jedhamu waliin taasisaniin loltoota Kooriyaa Kaabaa irratti haleellaan raawwatame jedhanii. Hoogganaan Yuukireen Volodymyr Zelenskyy kanaan dura biyyoonni dhihaa loltoota Kooriyaa Kaabaaf deebii kennuu dhabuun isaanii akka balaaleffatan lola jalqaba Kooriyaa Kaabaa waliin taasifamu kuniin addunyaa irratti boqonnaa haaraa tasgabbii dhabuu uumuu akka danda'us dubbataniiru. Kooriyaan Kibbaa gama isheen loltoonni gama lamaanuu kallattii lola irratti hirmaataniiru jedhee hin amanu kan jettu. Haa ta'u garuu loltoonni Kooriyaa Kaabaa lakkoofsa muraasa ta'anii fuulduratti ba'uun hirmaachaa akka jiran ibsite. Yuukireen loltoonni Kooriyaa Kaabaa 11,000tti tilmaamamanii naannoo daangaa Kursii keessa naannawa loltoonni lafa Yuukireen buufatan akka jiran dubbatti. Torbanoota darban keessa dhaabbileen basaasaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa akkasumas neetoon waraanni Kooriyaa Kaabaa waraana Ruushiyaa keessatti hirmaachuu isaa ragaan jiraachuu ibsaniiru. Mooskoo fi Pyongyang himannaa kamiifuu haga ammatti kallattiin deebii kan hin kennine yoo ta'u, qondaalli olaanaa farra odeeffannoo sobaa Yuukireen Andree Kovalenko akka jedhanitti Kooriyaa Kaabaa kutaalee waraana jalqabaa Kursii keessatti dhukaasa jala galaniiru jedhe. Gaafiif deebii miidiyaa Kooriyaa Kibbaa KBS waliin taasisaniin Rustam Umerov akka jedhanitti loltoonni Kooriyaa Kaabaa lakkoofsi guddaan lola irratti akka hirmaatan eegama jedhanii. Haa ta'u malee haga ammaatti hirmaannaa guutuu osoo hin taane hirmaannaa xixiqqoo qofatu taasifame jedhanii. Irra caalaan isaanii ammallee leenjii fudhachaa akka jiran dubbatu. Uffata loltoota Raashiyaa uffataniiru, leenjii tooftaa fudhachaa jiru, ajaja adda addaa waraana Raashiyaa jalatti sarara fuulduraa irratti hirmaachuuf jiru jedhanii. Kutaalee waraanaa 5 keessatti tokkoon isaaniif loltoota gara 3,000 ta'anii dirree waraanaa kana keessa bobbaafamuu akka oolle ibsanii. Haleellaa fudhatameenis miidhaan lubbuu ga'uu fi dhiisuusaa wanti jedhame hin jiru. Pireezidaantii Yuukireen roobii darbe haasawaa viidiyoo guyyaa guyyaan kennaniin Yuukireen addunyaa waliin hojjettuuf tarkaanfii Raashiyaa waraana babal'isuuf gootu lamaan isaaniif Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaatiif kufaatii guddaa ta'a jechuun akeekkachiisanii. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Pyongyang kaffaltii argachuu dandeessi yookiin ammoo loltoota kanaaf jijjiirraa teekinooloojii Raashiyaa irraa argachuu malti jechuun ibsanii. Guyyaa roobii darbe miseensonni mana maree Raashiyaa waliigaltee ittisa waliinii Kooriyaa Kaabaa waliin taasifame raggaasisuuf sagalee kennuun isaanii ni yaadatama. Yaadni kunis yeroo jalqabaaf kan dhiyaate yeroo pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin baatii darbee waxabajjii keessa daawwannaa Pyongyangitti taasisan ture. Raashiyaa fi Kooriyaan Kaabaa biyyoota lamaan keessaa tokko irratti weerarri biyya biraa yoo raawwatame akka wal gargaaran waadaa walii galuun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo birootiin haga walitti deebinutti iddoo nagaa nuuf oolaa, iddoo nagaa nuu bulaa jechuun asumaan nagaadhaan mannaa.